Ayyaama gara keetti dabarra. Inni bal'inaan waan guddaa kaasee jira waan ta'eef waan gaggabaabaa rakkoo mooraa sana keessatti addatti jiru haalli ariisaa isaa maal akka fakkaatuuf dura akkamitti akka jiraachaa turtan kana nu ibsite gabaabsite maqaa keef muummee barattu waggaa meeqaffaa akka taate hojii. Ani barataa ibsaa tokko galataan jedhama. Muummee barnootaa koo ikoonomiksii waggaa lammaffaadha. Akkuma dubbatame taateen madda walaabuu yuunivarsiitii keessa jiru taatee eenyu irratti hin taane barataa Oromoo ilmaan Oromoo kan ta'e irratti kan ta'aa jirudha. Ani ija keenyaanis arginee otuma dandamannee jiraannu humna wal ta'ennaan gibbii kan nu dhiisanii kan deemnedha. Taatee yeroo darbe keessatti yeroo hundumaa ta'u ilmaan Oromoo kan ta'e irratti hacuuccaan galgalaaf ganama kan hin qabne yeroo hundumaa kan ta'aa oolu ijoollee kamiijjiin saba biraa wajjin osoo deemnu federaalli gibbii sana keessa jiru kan nutti dhufee nu gaafatu ijoollee saba biraadhaan darbaadhee kan nu jilbeenfachiisee yeroo hundumaa nu reebu sadeefiin qawwee mataa irratti nu cabu saba Oromummaa keenyaaf saba Oromiffa dubbannuuf kan nu irratti taa'aludha. Taateen kun hundumaatu dandamannee jiraannu amajji torba ijoolleen kilaasii hin seennanii gaaffii gaafannaan gaaffiin akka jiru hin beekna rakkoon akka jiru hin beekna garuu kilaasii deemaa nu jiranii kilaasii gaafa deemuu kaan kutanni biraan deemaadha kutanni biraan immoo eessa dhaxxadhee karaarraa nu battanuudhaan ijoollee nama 76 taanee safara tokkotti walitti nu qabanii achi keessaa gaaffii tokko malee qorannaa tokko malee ijoollee nama 17 gibbii kan nu dhiisanii guyyaa lama otuu bishaan minaan hin jedhiin ispaaltii qullaarra nu bushanii nu dararanii reebicha akka malee nurratti raawwatanii isa booddee maqaa keenya baasanii waajjira poolisiitti nu geessanii guyyaa gaafa 10 achitti shaantaa keenya nu fidanii halkan keessaa sa'a 11 galgala sa'a 11 walakkaatti fidanii mi'a keenya latti gaggatanii achuma naannoo gibbiitti argamnaan akka murteen biraas nurratti fudhatamanii akkasitti gibbii kan nu dhiisan. Isa dura maal gaaffii isin gaafattan rakkoo maaltu ture amma yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessaa akka odeeffannoo qabnutti gara Haroomayaa Mattuu fi gara Jimmaa Bulee Horaa dabalatee rakkoo lixa Oromiyaa fi kibbarratti waraanni mootummaa geggeessaa jiru balaaleffachuudhaan akkasumallee intarneetii fi neetworkiin bilbilaa addaan citee kan jedhuun kan isaan mormii geggeessaa turanii achumaan barattoonni illee akkuma keessan kana mooraatii ari'amanii kan keessan maal ture gaaffii isin yeroo sana gaafachaa turtanii akka yuunivarsiitii Madda Walaabuutti. Gaaffii yeroo sana gaafannee walgahii walitti qabamnee pirezidaantii yuunivarsiitichaa wajjin haasofnee rakkoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kanarratti taa'aa gaafanneenaan hangama koon waan godhuun qabu gaaffii kana isiniin dabarsa barnootatti deebi'aa kan jedhu ture. Erganaa booddee guyyaa 3 hanga 4 akkasitti teenyee federaalli humnumaan dhufee nutubee kilaasii deemaa jechuu malee gaaffiis nuun gaafanne kanas nuun hin jenne nuun immoo isa nu qabanii gaaffiin tokkos namni tokko hin gaafatamne maqaa keenyas hin beekanii akkasitti ID keenya keessaa funaananii nu ari'annu. Amma ergasii yoo maalirra jirtu erga mooraatii ari'amtanii haalli isin itti jiraachaa jirtan haalli qubsuma keessanii gara fuulduraatti hireen barattoota namoota 17 amma ari'aman kana gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a? Akkama ganni ta'e hin beeknu nu fidanii asitti nu gaggatanii faffacaanee kun iddoo tokko qubannee akkasitti jiraachaa jirra. Mooraatti deebi'uuf wanti gootan jira? Dhaliinuun gaafanneenaan waraqaa ittiin geggeessaa nuu kennaa jennaan waraqaan geggeessaa hin jiru isiniif hin kennamu nuun jedhanii akkamitti maal akka balleessine waraqaa geggeessaa tokko nu kennaa naa yuunivarsiiticharraa wanti tokko waan isinii kennamu hin jiru jedhanii akkasumatti gibbii kan dhiisan. Dhaamsi ati qabdu jira dhumarratti uummata Oromoof isaa ta'uu dhaabbilee adda addaa dhaabbilee hawaasummaa uummanni kun qabuuf isaa ta'u gargaarsa isiniif godhamuu qabu wajjin wal qabsiistee dhaamsi dhaammattu yoo jiraate gabaabina. Dhaamsan qabu yoo jiraate madda walaabuu osoo hin taane uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu barataa gibbii keessatti akkasitti hacuucamaa yeroo kana taateen hin taane irratti Oromummaa isaaf irratti raawwatamaa yeroo kana ba'ee uummanni Oromoo dirmachuu qaban. Nun warra ba'e osoo hin taane warra achillee hacuuccaa adda ta'ee akkaataa adda ta'een kan hacuucamaa jiran yeroo hundumaa reebamaa kabalamaa kan oolan uummanni Oromoo yeroo hundumtuu barattoonni yuunivarsiitii kamiyyuu akka nu dirmatan jedhanii dhaamsa dabarsina. Guddaa galatoom. Amma gara keettiin dabraa atillee akkuma isaanii maqaa kee muummee barattuuf waggaa meeqaffaa akka ta'e fi waan isaan kaasan irraa addatti wanti rakkoo mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessa jiruu fi haala amma keessa jirtan gara fuulduraatti akkam ta'uu akka dandeessan gabaabinaan nu ibsita.
Tole, ani maqaan koo Waaqjiraa Alamaayyoo Guutamaan jedhama. Kan aladhe godina Wallagga Lixaa, aanaa Boojjii Dirmajjii ganda Duwwaa lamatti. Ani barataa yuunivarsiitii Madda Walaabuun ture. Bara kana keessa barataa waggaa lamaffaa kompiitar saayinsiin ture. Rakkoon Madda Walaabuutti yeroo adda addaa deebi'ee mudatu saba Oromoo qofa mudata malee saba biraa takkaa'uu mudatee hin beeku. Saba Oromoo qofa yeroo mudatu immoo kan reebamu, kan hacuucamu barattoota Oromoo qofa malee namoota afaan biraa yookaan saba aadaa biraa qabutti tuqamee hin beeku. Kun yeroo adda addaatti deddeebi'ee mul'ata. Utuma jedhu yeroo dhiyeenya kana keessatti lixa Oromiyaa fi kibbarraatii neetworkii addaan kutuudhaan saba barattoonni walitti qabamanii diinii kolleejjichaa yookaan Dookter Abubakariin gaaffii tokko gaafatan. Gaaffii tokko gaafa gaafannu sabi keenya miidhamaa jira, dararamaa jira. Nuti as teenyee sammuu ittiin barannu hin qabnu. Sammuu ittiin handaa'utii dubbisuus hin qabnu. Eenyu akka nu gargaaruu fi eenyu akka maatii keenya bakkeetti du'aaru fuudhee owwaalu akka hin qabne gaafa gaafannu ani qaama naannoo ol jiruttan isiniif dhiyeessa malee waan hin godhu hin qabu jedhee nurraatii yaada keenya fuudhee yaada keessan immoo qaama olaanuttan isiniif dhiyeessa nuun jedhe. Otuu barnoota addaan kunnee guyyaa 2-3 turre isa booddee galmatti nu waamee guyyaa tokko nu mariisisee gaafa nu mariisisu yaada isaan dhiyeessanii fi yaadni barataan dhiyeesse walii galuu didee walga'iin sun addaan citee ba'ame. Guyyaa biraasaa gaafa addaan citee ba'amu amajjii gaafa 6 ganama kaaffee dhannee achi as deebinee sa'aatiin kilaasii galuu utuu hin gahin humni tikaa yookaan poolisiin federaalaa gibbii seenee humnaan baay'atee akka malee barataa doormi jiru ka kilaasii qabus ka kilaasii hin qabnes kilaasii deem jedhee qaami tokko reebee doormi keessaa gayyaasaa qaami tokko immoo eessa raxxa jedhee dura dhaabatee utuu reebu ana booddee gaafa reebichi hamaan ta'u hundumtuu hin baqanne gibbii keessa olii gadi nu ari'utti gaafa kaanii nu ari'ee nu qabee barataa 76 nu qabe. Barataa 76 yeroo nu qabutti hunduma keenyarraatii kophee yaasee uffata nurraa yaasee isa kaan harka cabsee isa kaan miilla cabsee aduu keessa nu teessisee iddoo malee dhagaarra nu foqossiisee isa booddee makiinaa gibbii erga waamee itti gaafatamaan kumaanderiin seefuun immoo makiinaa gibbii waamee yeroo qaama biraatti dawwalu amaariffaan yeroo dubbatu nan dhagaa keessaatii afaaniin yeroo dubbatu barataa tokko keessaa deemnee adamna jedha. Akkasumatti kazaa erga akkana godhee makiinaa gibbiitti nu fe'ee nu fuudhee deeme. Gaafa nu fuudhee deemu eessa akka dhannuu fi maal akka balleessine eenyuun akka gaafannu hin qabnu dallaa irratti gaafa gannu baasu fedhanii gaafa afattashaman jedhanii dallaarraa waardiyyoonni gaafa didanii isaan yakkamtoota jedhee nu fuudhee dabarsee gubbaa bakka jedhamutti godinuma roobee keessaa gubbaa bakka jedhamtutti unka shakkamtootaa irratti akkanuma maqaa keenya barreessee konkolaataa keessa nu tursee isa ganama nu qabe sa'aatii 10 keessa fidee gibbiitti nu deebisee erga gibbiitti nu deebisee booddee immoo bakka duwwaa kilaasii waan tokko keessa hin jirre keessatti nu hidhe. 76 keenya erga achi keessatti hidhee booddee barataa warra kaaniin keessaa galchee nama 17 bakka duwwaa sana keessatti nu hambise. Eenyuun akka gaafannu hin qabnu maal akka jennu hin qabnu nu baasu jennee utuma teenyu aduun gaafa dhibu bakkuma turre sana bakka duwwaa sanarra waan irra rabnuu fi waan uffannu utuu hin qabaatiin qorra keessa achi bulle. Erga achi bullee ganama nama gaafa nu dhabnee numa teenya sa'aatii 3 gaafa ta'u dhufee nu fuudhee ammas kophee keessan kaadhaa jedhee konkolaataa gibbiin nu baasee waajjira poolisii magaalaa roobee jirutti nu geesse. Erga achitti nu geesseeti guyyaa sa'aatii 9 booddeen deebi'ee fudhadhadhee achi mana hidhaatti nu gatee nu biraa deebi'e. Erga nu biraa deebi'eeti achuma jirra inuma ennaa sa'aaduun dhi'ee waan tokko gaaffii tokko malee nyaataaf uffata tokko malee ammas achi keessa hin bulle. Erga achi keessa bullee ganama sa'aatii 5 irratti dhufee furtuu lookerii keessa natti kennaadhee furtuu nurkaa fuudhee akka waan reeshin achi keessatti fayyadamnu nuuf fiduu barbaadutti nurraa doormitarii ijjiin dhufanii furtuu nurraa fudhanii hin deeman. Ergaa deemaniiti sa'aatii 11 irratti dhufanii guyyaa keessaa sa'aatii 11 irratti dhufanii konkolaataa gibbiitiin uffata keenyaa fi boorsaa waan qabnu hundumaa nuuf fidanii achitti makiinaa irraa gadi facaasanii waajjira poolisii kana keessa namni tokko eenyuyyuu barataa kana bulchennaa yakkamaa ta'a jedhee kumaandeer seefuun ajajatti kennee deeme. Isa booddee erga ajajatti kennee uffata keenya hundumaa konkolaataa irraa gaafa isaan gadda darbatan fudhannee lafa dhandhamnee hunduu barataan kun walitti qabamnee maatii erga dhageenyeeti baatii 3 fi walakkaa ta'ee ture. Erga maatii kana dhageenyee qarshii tokko illee hin qabnu lafa bullus eenyuun hin beennu walitti qabamnee teenyee otuu bu'aa jirru
haadhi tokko uffata keenya nurraa fudhanii gaafa isaanii na godhadhaatii ofii keessanii bakka barbaadadhaa namoota wajjin galaa bulan hin jedhanii haadha sana qabaniidhanii ati shanee deggeraarta shanee isa biyya balleessaaru deggerta jedhanii haadha kanas qabanii erga isaa hidhanii annee boorsaa keenya irraa fudhannee deebinee boorsaa keenya erga irraa fudhannee bakka bullu dhabnee fafacaanee magaalaa keessa iddoo malee bulle erga bakkaaf iddoo malee bullee dararama kana hundumaa erga dabarsinee amma immoo dararamii caalu hin dhufu maqaa keenya silas balleessaa tokko malee sababii waan tokko tun godhiin baasii ari'ee waraqaa gibbiidhaatii waan ittiin gaggeeffamnu nuuf kennaa innee deddeebinee yeroo gaafannutti waraqaan hin jiru jedhee ergas booddee deddeebinee turre turtii torban tokko gonee erga waan tokko fala dhabne makiinaa gibbii nuu ramadaa birrii tokko hin qabnu innee gaafa gaafannu yeroo dheeraadhaaf nu didee guyyaa tokko garuu makiinaa gibbii nuuf kennanii erga deemnee fidanii finfinnee utuu hin galin bakkeetti bakka shiftaatti nu dhangalaasanii eenyu akka nu gaafatuuf maal akka jennu wallaallee bakka sanatti buunee lafa qubannaallee dhabnee baay'ee rakkannee dararama guddaa amma naannurra ga'ee ture. Hayyee waan bal'aa nu kaastee rakkina mooraa keessatti isinirra ga'aa ture mee gara fuulduraatti amma mooraa keessaa yookiin barnoota irraa ari'amtanii jirtu gara fuulduraatti hireen keessa maal ta'uu danda'a barnootatti deebi'uuf carraa qabdu moo gara fuulduraatti mee waan kana akkamitti nu ibsita? Tolee hireen keenya maal akka ta'u eenyuyyuu waan beeku hin qabnu nu keessaa hiree waan qabnu waan tokkollee waan murteessinu hin qabnu murtii kanarrattis yoo uummanni Oromoo hundi bakka jiru nu birmate malee eenyu biras hin jirru dararama guddaa hamaa keessa jira amma baay'ee nu yaaddessaa jira gara fuula duraatti garuu garatti deebinu wallaalleerra. Amma erga dhuftanii guyyoota 3-4 ta'eera amma kan jirtanii mooraa waajjira bilisummaa Oromoo keessa gara kana akkamitti dhuftanii asittoo namni tumsa isinii gochaa jiru waan nyaattan waan dhugdan bakka bultanii fi wantoota kana akkamitti jiraachaa jirtu amma erga as dhuftanii garamitti akkamitti dhuftan gara waajjira kanaa? Tolee gara waajjira kana baay'ee dararama guddaan nurra ga'ee miidhamnee lafa bulluu fi bakka dhabnee baay'ee namoota gaggaafannee gaaffii hedduudhaan dhufnee as geenye erga as geenye immoo waajjira adda bilisummaa Oromoo erga seenne isaanumatu bakka bulmaataa nuuf kenne waan uffannee bulluu fi waan nyaannee bulluu nuuf kennanii isaantu nu wajjin dhamaa jira. Dhaabbileen Oromoo adda addaa asitti kan dhufanii isin dubbisan hin jiruun dhaabbileen hawaasummaa kan uummata kana gargaaruuf dhaabbatan isaan kun kan asitti dhufee isin dubbise jira? Tolee gara fuula duraatti nuuf jennee abdii qabna malee ammaafillee waan arganne hin qabnu dhaabbata adda bilisummaa Oromoo qofatu nu bukkee dhaabbataa jira. Hayyee yaada nu kenniteef guddaa galatoomi. Ishee galanni keessan bilisummaa ta'u. Hayyee mee ati wantoota amma ammaatti hin ka'iin jiran kan jettu isa dura garuu maqaa kee fi waggaa meeqaffaa akka barattu muummee kamirraa akka ari'amte kana nu ibsita. Ani barataa mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu maqaan koo Ambisaa Tamasganii jedhama kan hin baradhu agirikaalcharal ekonomiksii waggaa 3ffaadha. Egaa wantoota mooraa Madda Walaabuu sana keessatti ta'aa turan obbolaan keenya kun waan baay'ee kaasaniiru keessaa immoo wanti isaan irraanfatan jedhan kaasuu barbaadu keessattuu guyyaa gaafa roobiidha guyyaan taateen kun kan inni ta'e. Guyyaa gaafa kamisaa yeroo nuun mana hidhaa roobee sana keessa jirrutti barattoonni mooraa Madda Walaabuu sun ari'atamaa turanii utuu ari'atamaa jiranii keessattuu bakka gamoo buuldingii haaraa keessatti utuu baqatanii kan isaan achi deemanii yeroo achi deeman sanatti egaa barattoota 700 sanaa ol hanga kanaa ta'u jedhameet kan inni yaadamu achirra turanii yeroo achirra turan sanarra cireellee hin nyaanne laaqanallee utuu hin nyaatin achirradha kan isaan oolaniiti kan isaan bulanii yeroo achirra oolanii bulan immoo waraanni mooraa sana keessa jiru keessattiyyuu garajabummaa yookiin garajabummaa guddaadhaan tarkaanfii humnaa oliidha kan inni irratti fudhate namni lubbuu balleessallee nyaataan hin adabamu barattoonni mooraa sana achirra oolanii erga bulaniiti booda ganama immoo ganama erga lafti bari'eeti booda jechaadha gamoo sanarraati gadi buuseeti reebicha hamaa dararama guddaadha kan inni isaan irraan ga'eeti jiru kana jedhamee kan ibsamuu hin dandeenye keessattuu barattoonni 3 rifeeriidhaan finfinnee seenaniiti kan isaan jiranii odeeffannoo akka qabnutti jechaadha warreen duraanii irratti duraan utuu nuuni akka nuun mooraa sana seenne illee dararama guddaadha kan achi keessa jiru barattoota dagaagaa fa'aa kaasuu dandeenya amoo fa'aa kaasuu dandeenya jaamboo fa'aa kaasuu dandeenya barattoota mooraa sana keessa nu dursaniitti illee achi keessatti dararamaa kan turan jechuudha.
isaanillee baqataniiti kan isaan ala jiranii haalli mooraa madda walaabuu sana keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee humnaal sodaachisaadha. Wanti nurratti ta'aa jiru kun numaanidha kan inni nurratti ta'aa jiru garuu wanta numarratti ta'aa jiru kan ammoo numaan illee ofii keenyaati illee cabsuu dandeenyan jedha. Keessattuu akka dhaamsaatti wanta saboota Oromoo barattoota Oromoodhaaf dhaamuu kan wanta barbaadu. Wanti nurratti ta'aa jiru kun nu qofaa barattoota mooraa madda walaabuu keessatti argaman qofaa miti. Barattoota mooraa Oromiyaa keessatti argaman keessattuu Harammayyaa fa'aa, Jimmaa Yuunivarsiitii, Bulee Horaa, Mattuu kaasuu dandeenya. Barattoonni kanaaf wanti dhaamsa ta'a jedheeti kan inni yaaduu danda'u tokko taanee namatti birmannu. Namni nu birmachuu illee yoo jiraate nu birmate. Keessattuu nu birmachuu yoo dhiisan iyyuu saboonni Oromoo cunqursaa fi hammeenyummaa garajabummaa wanta nurratti ta'aa jiru kan akka nurraa fuudhaaf walii isaaniitiif akka tokko ta'anii dhaamuun barbaada. Galatoomuu barbaada. Gaaffii biraa kan siif kaasu yuunivarsiitiiwwan hagammaatti barattoonni Oromoo keessaa ari'amaa jiran keessaa irra guddaan isaanii barattoota kana addaan qoqqoodanii akkasitti kan isaan ari'aa jirani. Kun amma akka mul'ataa jirutti bakka hundatti barattoonni akka isaan gamtaa qabaatanii waliin socho'uu hin dandeenyeef kan isaan akkas godhani. Mooraan madda walaabuu akkamii kanarratti barattoonni 17 keessan kutaa tokkorraa kutaa Oromiyaa tokkorraa kan ari'amtan immoo isaan akkamitti yaadaniiti kan isaan isin ari'an? Haalli sun akkamii? Haalli qoqqooddaa immoo bulchiinsi yuunivarsiitii gocha qoqqooddaa barattoota irratti gochaa jiru kun mooraa sana keessatti maal fakkaata? Egaa gochi qoqqooddaa mooraa sana keessatti raawwate guyyaa gaafa qabne barattoota 76 ta'anii qaban. Barattoota 76 kana keessaati immoo barattoonni Tigireelee ni jiru, Sidaamaan ni jiru, Walaayittonni ni jiru. Keessattuu barattoota Oromoodha kan isaan xiyyeeffannaa yookiin aggaammii irratti godhanii kan isaan barbaadanii. Nuun barattoonni mooraa madda walaabuu sana keessaati ari'atan yookiin dhiyeessin barattoonni lixa Oromiyaa irras jirra, Gujii lixaa irras jiru, Jimmaa irras jiru, olma keessa jirra jechuu hin barbaada. Dhaamsi gara fuulduraatti akkam ta'uu dandeessu amma lamma jettan kanaan barnootatti deebi'uuf carraa qabdu? Nuun egaa karaa gama keenya yoo nu deebisan deebinee barachuudhaaf baay'ee fedhii qabna. Garuu wanta nu deebisu immoo nutti fakkaataa hin jiru. Mootummaan kun keessattuu yaadni isaa Oromoon yoo barate biyya kana jijjiiruu danda'a wanta jedhuu fi Oromoon akka hin baranidha kan inni taasisaa jiru. Egaa keessattuu yoo nu deebisan gaariidha. Wanta nu deebisan immoo nutti hin fakkaatu jedhee yaadan. Xalayaan sin ittiin gaggeeffamta yookiin akka mooraa sana keessa ari'amtan kan ibsu maal jedha himatichi yookiin maal balleessaniiti kan ari'aman jedha barattoonni kun? Sababiin tokkollee kan achirra taa'ellee hin jiru. Waraqaan ittiin ari'atamaniiru jedhee kan ba'e mooraa sana keessa. Akkamattidha badii tokkollee utuu wanti taateen achi keessatti ta'es hin jiru. Federaalota waliinidha kan walitti bu'iinsi ture guyyaa gaafa sana federaalota waliin walitti bu'aniiru kan jedhuunidha kan inni ari'atamne jechuun barbaada. Keessattuu xalayaan gaggeessummaa mooraa sanarraati illee wanti nu laatame hin jiru. Hanga yoonaatti illee barattoonni mooraa madda walaabuu achi jiran illee gaafataa jiru. Homaa waa tokko fala dhabee jira jechaadha. Ayyee guddaa galatoome. Ayyee mee dhumarratti wanti itti dabaltu yoo jiraate maqaa kee muummee irraa ari'amtee fi waggaa meeqaffaa akka barattu nu ibsite wantoota isaan kaasan keessa kan hin ka'iin kan silaa uummata keenya dhaga'uu qaba nu baruu qaba kan jettu yoo jiraate itti nu dabalta. Ishi bareedaadha. Obboleetti koo wanta baay'ee isaa dubbataniiru kan haalaa wanta hin jiru qabu ta'a wantoota achi keessatti raawwatamaa turanis ta'e waggoota hedduurraa kaasee wantootni bara 2008 illee wantoonni akkasii turaniiru. Yaa inni amma yoonaa hin dhaabbatiin jira jechaadha. Sun gochi suni nuyi akka keenyatti hin balaaleffannu kun uummati Oromoo hundi balaaleffachuu waan qabudha. Taatee ta'e hunda dubbataniiru isaanii. Nuti akka barataa Oromoo tokkotti wanti nuti yaaduu qabnu ilaaluu qabnu tokko maalidha? Dhugumaanii hacuuccaan uummata Oromoo irra jiru barataa Oromoo irra jiru kuni uummati Oromoo argee uummati Oromoo miti barataan Oromoo illee yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiru hubatee tokkummaadhaan irratti dammaqee sagalee ta'uufii qaba barattoota karaa irratti akkasitti kufanii jiran kanaaf nu bichittii illee yuunivarsiitii adda addaa akkasumas barattoonni babaan illee hin jiru.
isaaniif illee sagalee ta'uu fi danda'uu qaba jechaadha Oromoon jechaadha. Kanaaf ammayyuu taanaan wanti kun hin dhaabbate sun taane ammayyuu wanta itti adeemamaa jiru ammallee barataa kana naaffisuudhaaf mul'ata isaa harkatti doomsanii karaa dhaabuudhaaf bor akka inni sadarkaa tokko hin geenye gochuudha. Barataan immoo kana yaada miti barnoota isaa dhaabbee kanaaf wantoota gochoota gara jabinaan raawwataman akkas akkasii uummati Oromoo beekee irratti dammaqee dhimma kana wanta kana ilaalee warreen karaa irratti kufan kanaaf illee deeggarsa taasisee warreen hafaniif immoo akkamittiin akka haalaan barnoota isaanii itti fufanii taasisuu qaba. Waa'een barattoota kanaa maal ta'a kan jirullee yaaduu danda'u qaba jechaadha. Kana qofa miti lammii Oromoo biyya keessa yeroo ta'u biyya bakkee yeroo ta'u bakka adda addaa namoonni jiraatanii dhimma Oromoo kana jabinaan ilaalanii maal ta'uu qabu barattoonni kun immoo kan jiru irratti wanti akka yaada jajjabinaattis haa ta'u deeggarsa barbaachisu isaaniif kennuu danda'u qabuun jedhan akka kootti. Kanaaf Oromummaa keenya maleessa yakki nuti raawwanne tokkollee akka hin jirre achi keessa yakka jirullee yoo yakkine irratti yakka keenya kana barreessaa bifa waraqaadhaan raagaadhaan nullee nuu kennamaaf maatiin harka sii ilaala badiitti raawwattee fi maaf sitti dadhabee si barsiisee waan ta'eef kana qofa miti qaamati dhuftee itti iyyatullee ta'u ragaa barbaada maaliif balleessitee ari'amte meerre gibbiin seerii yookiin immoo mooraan seerii waraqaa gaggeessumaa si kenneera si gaafata sana illee nu ilaalla. Akka jechuun immoo burjaajaa garriitti gortan wallaalaa jechaadha. Kun miidhuudhaaf wanta yaadamee dhufedha maleessa badii barataan kun raawwateen wanta jedhu wanti ragaan nuuf kenname hin jiru. Kun immoo egaa akka ilaalcha isaaniitti maal akka ta'e naan galle kun ilaalcha siyaasa isaanii haa ta'u Oromoo miidhuuf haa ta'u wanta isaan fayyadu qaba ta'uu haa ta'u beeku garuu nuuf kufaatiidhaan miidhama uummata Oromoodhaaf cabiinsa kuni. Kanaaf uummati Oromoo kanarratti dammaqee hojjechuu qaba irratti tokko ta'ee tokkummaadhaan socho'uu qaban jedha akkasitti hubadha. Hayyee yaada nu kenniteef guddaa si galateeffanna. Hunda keessanuu barattoota mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa tibba kana ari'amtan maqaa raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin odeeffannoo akkasii nu kennuu keessaniif dhaamsaa fi ergaa uummata Oromoof dabarsuu keessaniif guddaa sin galateeffannaa. Gara fuulduraatti illee akkasuma hordofnee rakkoo keessan uummata keenyaaf ni geenya ulfaadhaan isiniin jedha.